Dalen. Kota di Rotoromo. Oh, go. Gandhi go ni da na punan begas. Sabni kun Gandhi go ta takatatal urati bekama. Gandhi ani bane kanarra hundi ke tana kadem dalandi kaba. Kayyon kenya kufne kufisu ko fasontain. Kufisne galu ko fakanafu diron ni kena Gandhi kana jawad datinin saba dalota daddabarsuu danda'u qabdan ofii qofa osoo hin ta'in dhalootaaf illee dhaabsisuu qabdan. Oromoon baay'atuu qabaa. Ay waan naan galee indee kukuffisuu bira qaltanii achi qaqqabdanii kukuffisuu bira. Maali akkamittiin kukuffisne kukuffisuu qabda malee goonni odoon kuffisa. Ani ma booda irra kukuffisuun booda reedeenaa tidaarii minaamin wanti dursu jira achi booda kukuffisuun itti fudhuu fayyadeen ammaan kukuffisuun kukuffisanii gaarii dhagaa. Solo maala ture jiraan malaal namoonni daandii kana hordofan milkaa'ina osoo duraatti yaala deeman namoonni daandii kana hordofne immoo kufee jedhama jechuudha. Amma nu warra kuffisu malee warra kufuu miti. Kukuffistaniitu jechuudha amma. Atama girigirri dhiisitiniin kurti ishiitti bakka daandii goonni nu banirra deemaa jirra. Qabsotti makameeraanii jedhin. Kan gooti deemna kan irratti garuu kukuffisteetta tana haalli itti akkaataan fi adeemsi walitti kukuffistan akkam ture? Mi'aaya maal jechuudha kun? Qabsoon bargaafa qabsotti seentu qabsoon sun si gammachiise akkasuma si bonnechiise gaafa jedhutti seenta malee jallifameetuma qabsootti hin galamu. Daandiin ammarra deeme kun daandii bakka argite isa sirrii jedhee yaadanii sana bilisoomsa saba kanallee hin fayyada kan jedhu namni tokko aangoodhaaf kaasaa beektan no saba kanaaf wanti nu kana goone amma an ofii kiyyaafii miti fakkeenya saba kanaa ta'uudhaaf jedheen saba kanaafin of wareegaa jira nam. Radi sirba antin amma qabsootti irra deemtu sirba amma qabsoo kee sirriitti uduu danda'u sirba tokko sisibu qabsoo kee faana sirba walii deemu. Sirba sirbee sin dhageeffadha. Ayyaleen ayyaluudha ayyaleen ayyaluudha ayyaleen ayyaluudha yooshin didde nyaara goorte kan bira ayyaluudha kan bira ayyaleen ayyaluudha ayyaleen ayyaluudha ayyaleen ayyaluudha yoo dabaa caalu argatte yoo dabaa guddaa ta'e kan duraa caalu argatte kan biraa qayyaruudha kan biraa qayyaruudha wayyo atilee simeeti keessa galtee adoo qoy tasgabbaayi. Miira keessa raawwatte imimmaan harcaasaa jira amma isaa kana dhageeffadhutti. Ayiradi amma nuti dargaggoonni qaawwa ati nu banteen karaa ati nu banteen deemuu barbaanna. Nutti toleera karichi karaa sirrii akka ta'e waan baay'ee lafa arguu dandeenya argineerras. Yeedaloo amma baasuu kana yeedaloo amma baasuu kana nama kiliippiidhaan na hojjetu arge ispoonsaraa fi badhaasa qaba. Yoo ishiin sitti kuufte kan bira qayyaru. Maalumaafuu laara diigu. Nuti amma dargaggoonni ijoollee like bor happy isin ilaalleetu karaa isin amma karaa ati deemte isin illee jedhamu nama tokko gootummaa akkasii kan agarsiise nama tokko siifaa goota kan biraan argine goota jabarbada kana jedhe kanaan you are the first person who take the first action dhiirota Oromoo beektee jechuudha. Kanaaf nuti ana dhagaartaa tokko simeetaa hin gidduutti. Anuu boo'a jira horsiida boolee keessatti na dhaabsisuu qabda bannaati. Kan koyyuun dhaabbanneen illee idisii. Kuni kophaadha seenaa kophatti hojjette warra akka atuu jetteerta namni seenaa kophatti hojjetee fi namni seenaa saba hojii hojjete garagara. Maaliyaatti seenaa tokkoof siidaa maali siin dabbaruu bas gaafee koye kana
akkasumatti haa ta'u. Hande balaa bara keessa seenaa biraan bala. Sodaatiin ishee kine. Amma karaa ati deemte irratti nuti Raachii dhaggeeffadhu. shaadoo gogoota durii dhaggeeffatu. Qabsoon hin eegale malee hin xumuramne malee bara kana keessa seenaa biraas nan hojjedha. Akka dandagatiin haasofni keessa. Sirratti abdii qabnaa dhoo abdii qabna sirratti. Raadiyessa deemte haa ta'u. Jira. Ani immoo kan biraa kukuffisuu deemte silaa goonni kukuffisuu malee hin didu. Kukuffisuu malee hin taa'u silaa goonni. Ammas kukuffisuu deemee moo eegaani? Kukuffisuu hin deemne amma gaa hin jiraami. Daandii pilaanii baasaa jira amma. Callifameetuma aangootti hin makamuu bara. Namni tokko jalliseetuma hin qabsaa'u dura pilaanii baasaa. Pilaanii karoora jechuudha. Karoora qabatee karoora sadii. Akkuma qabsoon kee amma akkaati jechaa jirtutti qabsoon qeerroo bara 2006 jalqabee Jawaar istiraateejiin tokkuma anis Jawaar istiraateejiidhaan socho'ee anis istiraateejii baasee socho'ee jechaa jirta miti. Wal qabataa yoo qabsoon kiyya waa'ee Jawaar fa'a maaliif beektaa? Na dhaggeeffadhu. Bara 2016 qeerroo Finfinnee qofatti qeerroo 5,000 dhabnee gara biraatti walumaa gala qeerroo 100 dhabnee makkalaaqayaa baranaa sawwachi shamarran keenya kophaa dhaabbataa jiran. Sababa kanaa qabsootanii wal qabsiisee warroota du'ansan bakka bu'ee jechuudha. Warroota mootuu kuloo dhuftee haala geeffatu qabsoo kana. Amma dubbadhu haa ta'u. Qo'aatti hin dubbatini. Raachuun karaa kiyya qabateera warra as jira jirtan hundi keessan bakka gammaddan jalqaba irratti. Duruu karaa gootaa qabatu. Goota gooti. Nagaa warri dhageettan nagaa ija baasuun seeran ala. So anamma dhaloota baay'isaa jira. Jenereeshinii baay'isaa jira. Akkasumatti jira. Amma sitti fufa siniin jira. Gaaffii biraa yoo qabaatte itti fufi. Goshaadha duruu dubbiin goota akkas taattaa godhanii fideraatti nufi. Amma naa dhufaa jira amma goota faana amma egaa akka jechaa jirtutti maaliif? Ati qabsoo kana dabalamuudhaaf hidhannoo kee guuttatte miti jabaadha itti. Jabaadhaan maalidha? Giifti dureen kee jabaadhaa nu jechaa jirti. Jabaadhaan maalidha? Indee qabsoo qabanii bitatti maa kolfitan qabsoodhan Obboraa ta'uu isaati. Ati qabsoodhan jenne maa kolfitare? Atumti qabsoodhetti amma nutti kolfitan? Noddafaaffartee dawaamu hundaa batabattee teessee kolfita? Kolfaa hin jiru qoe. Amma maal goota? Kurtii qabsootti makamuu kee dubbadhati sodaatin goonni yoo sodaate waan duubatti deebi'aa beekta. Sodaatin itti cabsa.